warahmatullahi wabarakatuhu. TikTokin kiyanaaf ilaalamu namoota baay'ee bira naaf hin ga'u warroota jettaniif viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufee jira. Seetingiiwwan lamaan isin agarsiisu kana yoo sirreessitan viidiyoon keessan nama hedduu bira isinii gaha isiniif ilaalamas. TikTok irra ni seenna. Profile tan jettan yeroo takka gadi to'ina gubbaarratti sararota sadiin jirtu kana yeroo takka likkoona setting and privacy kan jettu keessa seenna. Privacy jettu tana yeroo takka likkoona inni kun akkanatti daalachatu qaba. Isiin privacy account jettuun yoo akkana iftee jiraatte isii tana irraa balleessuudhaan akka daalachatu godha. Inni lammaffaan duubatti baatanii language kan jedhu keessa seentan. Language keessa seentan app language kan jedhu kun inni akkuma jirutti English irraa isa lammaffaa kana preferred language kan jedhu kana seentanii yeroo laaltan akkanatti afaanota sadiirra godhadhee afurra godhee jira jechuudhaan Ingiliffaa, Arabiffaa, Amaariffaa, Swahili. Warroota afaan kana dubbatan bira naaf gahaa jechuudha. Copy link share gochuudhaan namoonni hedduun akka irraa fayyadaman